qabu. Kophee irraa keessatti warba lamanidha yamanii raafee dubbifne. Nama mana tokko guutuu keessatti gubata keessaa kan namni beelama afurii bichaadha. Akkasumas tokko nama 480 tokko guutuutti ni gubata. Murteen abbaa'oo adeemsa dhaabaa hin guunne jedhan. Murtiin amma darbe jedhamu kun qaama dhaabaa silaa wal bira taa'ee waa murteessuun hin murteeffamne adeemsi itti murtaa'ee sirrii akka hin taane isa kana himuu barbaanna. Barattooti naannoo Tigraay qoromsa kutaa 12ffaa fudhachaa hin jirtu jedhan. Oduu biraalee qabadhee dhiyaadhaa an asli galgalooti nuu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Bedongoroo ganda Dabees jedhamu keessatti haleellaa sanbata raawwateen qaamoleen hidhatan raawwataniin namoonni 22 ajjeefamuu bulchaan Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Baqqala Dachaasaa BBC'f mirkaneesse. Haleellaa kan abbaa'oo shanii raawwatee jedhan gadubbis Hamza Hussein. Abee Dongoroo keessa saba Amaaraaf Oromootu jira. Sabni Amaaraaf Oromoo Abee Dongoroo keessa jiru. Kaleessa waliin jiraate wal faana nyaataa yeroo rakkinaa yeroo gammachuu wal faana jiraatu. Milishaan Oromoof milishaan Amaaraa Abee Dongoroo keessa jiru waliin qindaa'eeti. Abaa'oo shanee diina waliinii keenyaati jedheeti. Yeroo adda addaa abaa'oo shanee hannaan dhoksaatiin gara sanaatti ofirraatii ittisaa turee jira. Guyyaa kana garuu milishaan Amaaraa Oromoo wiirtuu gandaarra jiru garuu iddoo taateen kun ta'ee caafii gandaarra jira. Achitti saba Amaaraa walitti qabaniiti tarkaanfii fudhatanii namni tarkaanfiin irratti fudhatame kun isa jedhamu sana osoo hin ta'in nama 22dha. Waa'ee lakkoofsaa miti namni tokkoyyuu akka keenyatti akka hoggansa keenyaatti namni tokkoyyuu dhumuu qabudha. Yeroo ammaa kana qaamni nageenyaa siruma sana achi galanii jiru. Qaamni nageenyaa naannoo sana galanis humna addaa irratti okaasa bantee humna addaatti rukuttee humna addaa poolisii Oromiyaa rukuttee jirti. Kanaa booda humna dabaluutiin bosona guddaa naannoo sana jiru sakatteensa adda addaa taasisuutiin hoggansi siyaasa keenyaa uummanni Oromoo Amaaraa kaleessa achis wal faana jiraatu dhaasaan sadarkaan jirus ijaaramee amma iddoo sanatti uummata kana deebisee dhaabaatiiti jira. Namoonni kan ajjeefamaniin cinattis kan ukkaamsamanii fudhataman jiru jedhanii dubbachaa turanii kunoo wanta akkasii jira. Milishaan keenyi qindaa'e, poolisiin keenyi qindaa'e, uummanni qindaa'e, caasaan siyaasaa qindaa'e turtii ji'a tokko keessatti humna guddaadha. Shanee akkas uummata gidirsu kana, uummata rakkisu kana yoo xiqqaate nama 52 ol naannoo nama 28 lubbuutiin qabne naannoo nama 52 lubbuutiin ajjeesnee jirra. Meeshaa isheen oksaatiin uummata saamtu bal'aa saaxilsiisnee jirra. Guyyaa sana garuu Wallaggaa Bahaarraati kuttee uummata caafirra jiru sanarra baatee akkuma dhame yeroota achitti waan ajjeesuu qabduun ajjeestee waan butuu qabdee buttee lubbuutiinis kan deebi'e warra butame keessa. Amma garuu namni butamee hafe hin jiru waan deebi'e lubbuutiin kan deebi'an jiru. Warri du'an garuu akkuma jedhame dubartoota irratti ijoollee xixiqqoo irratti waan gochi godhame suni. Kun immoo akka bulchiinsaatti akka bulchiinsa godina Horroo Guduruutti gadda guddaa nutti dhaga'ame. Jiraatoti gandichaa kaleellee namooti biroo ajjeefamuu fi uummatii of eegaa akka jiru dubbata. ቅዳሜ ዕለት ዓርብ ዕለት እስከ ሐሙስ ዕለት ጀምረው ደብስ ቀበሌ ነው ሲደሉ የነበረ አሁን ደግሞ ከሚሳ የገሌ ጅማታፍ ሰንበታ ገንደ ዳብሲት አጀሳ ቱረን አማሞ ጫሩፊ ጋሌሳ ገዲቦኒ ቱሉጋናት ከሌሳ ነማጀሰኒር ቱሉጋናት ለማጀሰኒ ነመቶኩ መደሰኒር ወሪ ኦነ ገንደ ሁንደራናናኒ ረኮ ጌሳ ጅሩ ኡመትኒ በከ ተቆጥ ወልት ቀበሜ አልካን ወሌ ጋቡላ ዳይመኒ ፊ ሃዱሊ ወልት ቀበ ኦፍራ የጋጅረው ኡመትኒ ህዝቡ ሴቱንና ልጁን አንድ ላይ ሸክፈን ህዝቡ እየተከላከለ ባንድ ላይ በየነ Jiraatoti BBC'n kalee dubbisee namoota ajjeefamaniin alaatti namooti 21 jaarolee dubartootaaf daa'imman dabalatee butamanii fudhatamuu dubbata. Qaamni hoggansa baa'oo itaana hayyuduree of keessa qabuu fi hayyuduree dhaabbichaa obbo Daawudiif hoggansa hafan waliin wal dhibdee keessa jiran murteen dhaabbichi filannoo ilaalchisee baasee adeemsa dhaabaa hin hordofnee hin morminaa jedhe. Itti gaafatamaa quunnamtii uummataa dhaabbichi ta'uun barkum 2019 kan filataman obbo Qajeela Mardaasaa murteen filannoo keessa dhiibamnee baanee jedhu adeemsa dhaabaa hin hordofnee jechuun filannoo irratti haala hirmaachuu itti danda'an laala akka jiran BBC'tti himan. Murtiin amma darbe jedhamu kun qaama dhaabaa silaa wal bira taa'ee waa murteessuun hin murteeffamne piroosiijeriin isaa adeemsi itti murtaa'ee sirrii akka hin taane isa kana himuu barbaanna. Nuti murtii kana keessaa qooda hin qabnu. Teenyee xiinxallee murtii hin fudhanne kanarratti garaagarummaa ni qabnaa jechuudha. Lammata immoo adda bilisummaa Oromoo filannoo keessaa bahuudhaaf
rakkoon gama mootummaatiin qaamota nageenyaatiin waggaa tokko waggaa lama darbe kana darbee nu mudatu irratti dabalee rakkoo nuti ol keessatti uumne of gidduutti uumnetu irra caalaa jennee amanna nuti. Qophii hin goone nuti qophii filannoodhaa dhiifnee walii keenya waldhabbii nu gidduu jiruun qabamnee sanatti turre waggaa almost gara ji'a 7 fi ji'a 8 kunillee dhiibbaa uumeera. Gama filannootti deemuu irratti ka jedhu qabnaa jechuudha. Ayyee kanaaf boordiin filannoo yeroo dheeressee isin hirmaachuu feetu jechuudha. Yeroo dheeressuu qofaa miti yeroo itti kaadhimamaa dhiyeeffannoo silaa dhumateera akka biyyaatti iskeejuliin sun yeroon kaa'ame sun dhumateera garuu nu dheeressee. Lammata immoo naannolee Oromiyaa naannolee nuti keessatti dorgomuu dandeenyu keessa nagaan hin jiru bakkoota garaagaraatti danqaan ni jira danqaaleen sun kahuu qabanii sanaa fi mootummaanis dirqama isarra jiru bahuu qabaa boordiinis waan danda'u hunda gochuutu isarra jira jenna haalleen kun mijatoo ta'utu irra jira kana guuttannee gara filannootti deemuudhaaf fedhii qabnaa jechuudha. Kaleessa obbo Battee Urgeessaa gaafa haasofsiisnu namootni yaada akka kanaa dhaaba keessaa qabaatanii hojii diigumsaa hojjechuutti jiru qaama mootummaa wajjiniin ta'aniitu dhaaba kana diiguudhaaf hojjetu jedhanii isin komatani komii kanaaf deebii qabdan. Kan nama dhibutu garuu namni akkas jedhu kuni hoogganoota adda bilisummaa Oromoo waggaa 30-40 qabsoo keessa turan korri sabaa filee miseensota koree hojii raawwachiiftuu executive committee daanaa hayiduree central committee members kabiyyi beekuuni kana jechuun isaa qaaniidha. Namni kuni jecha inni jedhu kuni jecha fudhatama hin qabne moralii isaallee ittiin qabu jecha kanaafi kana waa'ee keenya biyyatu beeka uummata Oromootu beeka firatu beeka alagaatu beeka har'uma ka'ee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo level godhuu diiguutti ka jiru isa inni farra adda bilisummaa Oromooti jennee fudhanna nuti. Waldhibdeen hooggansa bilisummaa Oromoo keessa dhalatee boodii filannoo Itoophiyaa birgaa'ee ka ture yoo ta'u boodichi murteen dhuma dabarsee dhaabbichi gumii sabaa yaamee dhimkeessoo isaa akka furatu dhaame ture. Dhaggeeffatootaan amma oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed tarkaanfii biyya keessa fudhachuu jirirraatti biyyoonni Afrikaa bira dhaabbatan waamicha dhiyeesse. Bulchaan Itoophiyaa kan jedhe haal naannoo Tigraay keessa jiru ilaalchisuun maan maree nagaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa xalayaaf dubbii taasisan. Abiyyiin lammiileen Afrikaa rakkoo Afrikaa furmaata Afrikaa irraa maddee deeggaranii Itoophiyaa bira dhaabbatan dubbata. Poolisiin Miyaanmaar uummata hiriira mormii ba'an ijjeessan jennaan baqannee jedhan poolisooti kun kan biyya Indiyaa jiranii uummata nagaa ijjeessaa jedhanii humni waraan biyyaa ajajnuu hennee jedhe eegiji dabree waraani biyyaa mootummaa gargalchuun aangoo qabatee jira. Dhaabbati godaansa idil addunyaa IOM namootii 131 ol bakkeewwan 39 naannoo Tigraay naannoo Amaaraa Afaarirraa qa'ee isaaniirra buqqa'uu him. Odeeffannoon kun kan funaaname gama mal displacement traffic matrix jedhamuun dubartoonni daa'im dabalatee namoonni qa'ee isaaniirra buqqa'an hedduun isaanii gargaarsa tattamaa bakka ciisisaa nyaataaf bishaan qulqulluu akka barbaadan IOM ibsa. Biraazil keessatti lakkoofsi namoota kooronaavaayirasiin qabamanii fi du'anii dabaluun sirna fayyaa biyyaatti yaaddoo keessa galchee jedhan kalee qofa nam 1,973tti vaayirasichaan lubbuu dhabe. Amma hospitaalonni Biraazil baay'inaan dhukkubsa kooronaavaayirasii irra ka'ee hojii dhaabuuf. Lammiin Awustreeliyaa balaa konkolaataa uumameen booda poolisii miidhamaniif du'anii deeman viidiyoo waraabee to'atama. Namni kun safuu uummataaf cabsuu yakka biroofiin himatama. Pireezidantiin Tanzaaniyaa Joon Magufuliin koovidiin qabamee hospitaal keenyatti yaalamaa akka jiru haal lubbuu isaa yaaddessaa keessa jiraachuu hoggansaan paartii mormituu biyyaa Tundu Lissuun BBC'tti hime. Hoggannaan kun akimeetti kooronaavaayirasii qabamuun wallaansuuf wixata halkana gara Naayiroobii geeggeeffama. Baqattoonni lammiilee Itoophiyaa kabalaa manhidhaa Yamanirra hafan nam lubbuu dhabee 481 ta'uu himan. Namoota nu dubbifne keessaa Taajudiin Abubakarii fi Geetaahuun Maamushaa nama afran balatanirra hafan keessa jiran amma balatanaan miidhamanillee yaala argachuu hin dandeenye jedhan waan hidhaaf barbaadu jiraniif haal sanbat manhidhaa turee fi akka balaan itti raawwate Geetaahuun Maamushaa gaafadhe.
Ani egaa biyyaa bahee amma waggaa tokkoo fi baatii 3 jira. Baatii 3 kana guutuu hidhaa keessa jira. Waggaa tokkitti ammoo magaalaa kana keessa waggaa tokko taa'ee otoo bahaa jiru na qabani. Maaltu raawwate yoo nu beeksifte jette? Dura waggaa waan kana darbatan nuti mana keessa jirra. Qadaa bidanii qadaa nuti hin nyaannu jennee ni deebisanii jechuudha. Akkanii nuti ol seenee akkanitti nyaatuu didanii jee ijoollee nurraa nama mudiira godhannee nuti achi keessaa qabnu. Itti dubbatee ijoolleen diddi ani humnaan nyaati saaree jee itti dubbannaan mucaa kana dhahanii dhiiskan jechuudha. Dhahanii dhiiskinaan nuti kalaas bakka mucaa kana dhiiskanitti nuti lubbuun teenya isaa wajjin dabruu qabdi jennee sababbii saniin akkaritti illee walitti buunee askaroonni nama idaatee nutti ol seenee boombii nutti darbuu danda'u. Daa nuti ol deebinellee laallu daalaadhaaf lafee malee waa takka hin agarre. Adoo balaan tun hin raawwatin laganna nyaatar turree jetti. Maafi laganna nyaata suni jalqabde? Nyaata nutti hadhoote baatii 3 guutuu keessaa nama birrii hin buufanne nutti ol dabaluu malee nama birrii qabu baasanii nama qarshii hin qabne nutti ol dabalanii walirra ciciisaa bulla. Jireenyuma kanaa jibbinee akkasitti walirratti nu fixan jechuudha. Jarri mootummaa ka ibsa baasee namni achi keessa ture nam 376 jedhee miti? Warri mootummaa nam tokko quba qabu hin jiru nuti wal beekne lakkoofsaan gizee hiraata fudhannullee gizeen isaanii kannanillee wal lakkooyineeti tokko nama achi keessa jiru wal quba qabna. Nama 485 turre 85 keessa namni 4 warra gubatee beekana namni 481 guutuu warra dhume. Warri hospitaal jiru nama gam? Namni hospitaala jiru nama 31. Ati wanni as naan jette namni achi keessa ture nam 485 naan jette. Namni lubbuun baay'ee nam 4 naan jette. Namni hospitaal jiru nam 31 jette. Kan yoo wal lakkaanii namni gubate akkamiin 481 ta'uu danda'e? Suni kiflii biraati ka mooraa biraa keessaa seenee gubate malee nama mana tokko guutuu keessatti gubate keessaa kan namni bee nama 4 bichaadha. Kan kiflii tokko nama 481 guutuutti ni gubate. Mooraa hedduu ture jechuudha. Waliigala namni achi keessa jiru nama hidhamtoonni guutuun nama 3,286 keessa jira mana hidhaa kan keessa. Mee akkamiin keessa baatan isan akkamiin irraa haftan? Namni amma gubatee dhume kun nu gubbaa ciisu jira nuti warra jala lafa jala ijoollee nu gubbaa guuranii isaan jala nu guuran jechuun nama 4. Boombi darbannaan namni baqate. Namni baqatee hin jiru mana keessa jirra ulaan nuti qulfii karaa kamiin baqannan akka waan ibiddi nama gumnee tokkotti ingilisii jala seenaa akkasitti nuti nama 4 reefa jalaa nu baase malee namni guutuu warri akkasitti ifatti gadi bu'e guutuun ni dhume. Isan afran maan kee jirtan? Amma waan keessa jiru tokkollee hin qabnu harki mirgaallee na gubatee jira miilli bitaallee rasaasaan bakka tokko na dhahanii jiranii erguman gadi ba'e qaamni kiyyaa gubatee jiru kanillee aarii waan keessa jiru dhukkubbiin biyya saniif natti hin dhagahamne xiqqoo lollollaan rasaasaan na dhooftee miila keessa fayyaa waa tokko hin qabnu nama tokkollee as keessaa hin qabamu ijoolleen dhaamtetuun guutuun tokkoon si kan nama qabu as keessaa hin jiru haga ammaatti bala tokkollee dhabnee takkanatti ta'aa jirra akka gabbaanillee mana hakimaan dhayne jarri achi keessaa ba'e akka barbaadamee mana hidhaatti ol deebi'u jedhaniiti barbaadaa jiranii boqonneetuma mana namaa keessa teenyee kunoo akkasitti uummata ofirraa eegaa jirra miillillee bakki na dhahame fi madaan nuti qabnu akkanumatti nurratti tortoreetuma akkanumatti dhiiga hora yaasaatuma mana keessatti isaa jirraa jira. Otoo seerri jiraatee gara biyya kiyyaa na deebisanii baay'ee natti tola. Hooggantuu miidiyaa hariiroo hawaasaa dhaabbata baqattoota IOM'n damee Yamanii Oliiviyaa Heedoon ammallee lakkoofsa namoota du'anii fi sababa balaa kanaa hin qulqulleeffannee jechuun BBC'f himan. Akka IOM'tti namoota balaa kanaan gubatanii yaal barbaadan dursa kennanii fi gargaaraa jiran hedduun isaanii haala hammaataa keessa jiru himan. Amma manneen yaalaa isaaniitti wallaanamaa jiran seenuu dandeenyee jetti. Hawaasi baqattootas jiran carraa kan argatee godaantota miidhaman akka gargaaru kanneen du'an ammoo addaan baafatanii kabajaan awwaaluu waamicha gochaa jiran. Kanneen balaa kanirraa oolan qalbii miidhamanii waan jiraniif qabiinsi isaanii manidhaa wayyaa'uu darbee godaantoti hidhaa jiran hunduu akka gadhiifaman waamicha gochaa jiran. Warri balaa kanaan miidhaman manidhaatti akka hin deebifamne gaafachaa jirraa jetti. Dhaggeeffattootni sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal kanaa sareeman lama nyaattu jidduutti waraabessi nyaataa jedhan. Hiikaan isaa isan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisaa. Sagantaa kan qophees Galaana Balaay gam teknikaatiin Mubaarak Abdallaa kan isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti. Nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.